Manni kunillee caraqaa ganda duwwaa tokkoo ta'e jechuudha. Awaashoon asfaaltitti kaluudha garuu kun suuqillee qaba. Manni keessi kornisii madaabaraadha. Lafti kaarii 200. Kaartaan qabdu, pilaaniin qabdu. Bishaan qabdi? Galchanii jirani? Bishaan hin qabdu. Qotaarii namarraa hidhataniira. Qotaariillee namarraa hidhataniirani. Saaloonii tokkoo fi gaada tokko ka keessaa kun? Kun gaada addaati. Amma keessa kana kun saalooniif gaada na fakkaata. Kun gaada addaati jechuudha. Akkana jirti. Kaartaa bira dhiyoodha. Sirriitti kaartaa dhiyoodha. Garuu karaa ogeessaan laalanii yoo bitatan duubaan laftee hin jiru. Mana fincaanii teessere. Duubaanillee akkana jira. Shaaworii fi mana fincaanillee asuma godhaniiranii. Illi irratti isiinitti ol xumura. Hin jira. Shaaworiin illee mana fincaanillee asii yoo itti ol guutame kaasanii dhagaanii afanii madheessaniiranii. Suuqiillee kun olaameeraa kana qaba. Bareeddu isiin illee akka caraqaatitti teessuma isii mimmiidheessanii mana midheessaniiranii xaariin qabu. Gatiin isii suuqii tanaa waliin 700 jedha. Yoo olaameeraa kaase immoo 600 jedha. 650 jedha abbaan. Waan ta'e keessan laalaa garuu.